Egaa dogoggora tokko raawwatameefis yeroo tokko raawwatameefis bultii ofii diiguun gaarii miti. Kanaafuu warri sassan keessa jirtanii hammam tokko mee keessan lapheen keessan abbaa manaa keessanitti isin fayyee walitti galtu sanii abbumti manaa kee kun abbaa manaa sitti fakkaatee akkaataa akkamitti wajjin jiraachuun danda'ama. Bultii kiyyaan diigu jettee yaaduma okaa qabeenya keetii san teechamuu yaaduma kara biraan dhaquu san teechamuu yaaduma gaafan bultii koo diigee qabeenyi kiyya hin bada waan jedhu tokko yaadameeti moo akkamitti garaan namaaf taa'a. Kana qofaa jechuudha. Warroonni waan akkasiisan keessa jirtan tariitii hubachuu dandeessu. Warroonni akkasiisu yaadanaa kennaa isin jechuun jaalatamtoota kabajamtoota hordoftoota kiyyaa akkam jirtanii nagaa keessanii fayyaadha. Har'as deebi'ee dhufeen jira jechuudha. Egaa namni waan haasa'urra waa barata akkuma tanaan dura isiniin jedhu. Egaa har'as immoo tanaan dura viidiyoo waa'ee obboleettiin koo akkas taate abbaan manaa ishee fuudhee daa'ima yeroo qabatu isheen garuu hin dhageenya gammaa isiniin jedhee mee osoo isin ta'e maal gootu jedheetoo kanan dubbadhe irratti yaadota hedduu naa kaastanii jirtu. Yaada baay'ee gaggaarii ta'ee naa kaastanii hedduu galatooma ulfaadhaa isiniin jecha. Kuuwwan keessan immoo akkuma obboleettii kiyyaa miidhamtanii jirtu jechuudha. Miidhamtanii baay'ee tokko cinqamtanii maal goonu yeroo jettan keessa yookaan immoo yeroo immoo abbaa manaa kootiin adda bahuu irra ishee dura dhufeessa ishee boodarra dhufte kana haa baasu warri jettanis jirtu. Akkasumas immoo abbaan manaa kiyyaayyuu akkas ta'ee akkanatti fuudhee ilmoo godhatee ofirraa ari'ee kanaafuu ofirraa haa ari'u ishiin bultii ishii akka hin diigine warri jettanis jirtu jechuudha. Egaa hundumtuu mudannoo ofii irra gahe jechuudha. Tokko keessa hundi baay'een keessan kan naaf qooddanii mudannoo sinirra gahe haala jireenya biyya ormaatiin wal qabatee jiruu fooyyeffadha jettanii gaafa biyyaa baatan haala jireenya naaf mijachuu dide jettanii gaafa biyyaa baatan bultiin keessan jeeqamee gaafa argitan immoo baay'ee tokko garaan nama badaa qalbiin nama caba jechuudha. Walumaa galatti moolaariin ati dura bultii kee qabdu sunii fi amma bultii keetiif qabdu garaagarummaa qaba jechuudha. Baay'ee tokko hamma duraasan inga'a jedhee yaadu jechuudha. Maaliif baay'ee ulfaataadha. Abbaan manaa tokko gaafa fuudhu hedduu ulfaataadha isiniin jechuu barbaadatan walumaa galatti. Abbaan manaa nama biraa fuudhee gaafa bultii godhatee ijoollee godhatee nama eegu hunduu fakkeenyaaf warroonni shamarran nuti biyya ormaa deemnu umurii keenya gubneeti dhugaa dubbachuuf yoo ta'e umurii keenya maaliin gubna hin argadna jireenya kiyya fooyyeffadha. Yoo mana qabaachuu baadhe mana ijaarradha. Yoo mana qabaadhe immoo yoo bareeduu baate isa sana bareeffadha. Waan xinnoo wayii waa godhadha jedhaniiti malee namni hundumtuu jaalatee miti kan biyyaa bahu. Jaalatee mitis immoo kan bultii ofii gatu jechuudha. Garuu immoo dhiironni tokko jechuudha. Haala sanii yaaduu dhabuurraa kan ka'e haati manaatiyya maaliif biyya ormaa keessatti gubatti. Haati manaatiyya maaliif mana haadha ormaa hojjettee maallaqa naaf ergaa jirti. Ani hoo asitti maalan gochaa jira? Maalirran jira? Maal hojjechuun qaba? Sa'aatii kanatti maaltu na barbaachisa? Maaltu na barbaachisne? Kana addaan baafachuudha jechuudha. Warroota kana hin beeknedha. Warroota argitanii obsan qabne jechuudha. Warroonni kana raawwatan warra obsan qabne jedhee yaada malee kan obsa qabu haati manaatiyya biyya namaa jirti. Hojjechaa jirti. Jireenya keenya fooyyessuuf waan deemteef anis waan ishii gammachiisu tokko hojjedheen dhufa.
hojjedheen ishii eega jedheetoo yoo hin yaadin akkasitti yoo hin yaadin kuni warroota yaaduu hin dandeenye fi warroota fedhii foon isaanii obsuu hin dandeenyedha jedhee yaada jechuudha akka kootititti akka kiyyatti jechuudha. Egaa kana fakkaata galatoomaa waa wayittuu dhugaa dubbachuuf yoo ta'e koomentiin keessaan jajjabina namaaf kennaa. Anis immoo tareetii obboleettii koo qofa kanaa miti kan miidhame. Obboleettota baay'eedha. Warroonni biyya namaa keessatti kaayyoo isaanii boruuf jedhanii yeroo isaanii guban. Osoo dahuu barbaadan dahumsa dhiisanii, osoo jireenya ofii ho'ifachuu barbaadan jireenya ofii mana ofii ho'ifachuu barbaadan waan ittiin ho'ifatan dhabanii deemnet achitti ittiin waan argannee ho'ifanna. Waan hanqate kana gaafa guutame waan bultiin keenya OE nutti fakkaata. Rakkinni xinnoon gaafa nurraa furamte garuu akkasii miti. Rakkatanii bultii ofii qabachuunis baay'ee barbaachisaadha. Waa hedduu nama barsiisa. Rakkatanii mana ofii keessa yoo taa'anis baay'ee gaariidha. Akkasumas immoo mariidhaan nan hojjedha. Anis biyyaa baheen hojjedha. Atis immoo as keessatti hojjedhu. Waan akkanaa nan erga waan akkanaa raawwadhu jedhamanii gaafa wal biraa deeman walamanii gaafa wal biraa deeman walamananii to'i gaafa immoo achi deemanii egaa miirri obsuu sirma hin jiru jechuudha. Dhiironni keenya baay'een akkas jechuudha. Muraasa isaaniitti namoonni haati manaatiyya maal hojjechaa jirti ani hoo maal hojjedhee eeguun qaba jedheetoo yaadu jechuudha. Namoonni tokko tokko immoo warroonni sirumaayyuu muuxannuma takkaayyuu hin qabne nutis achi deemnee waanuma argitanii achitti waan hin taane raawwannu itti fakkaata jechuudha. Kanaaf isaanis isheen waa akkanatti teessi biyya namaa keessatti eenyutu ishii dhiisa kan jedhan yaadaniiti jechuudha. Waasan kan raawwatanii tarii immoo gara dubartii biroo deemanii daa'ima uummachuutti kan deeman jechuudha. Egaa daa'imni immoo kennaadha. Egaa namni osoo haadha manaa qabu haadha biraatitti deeme rakkisaadha. Akkasuma immoo daa'imni immoo kennaadha. Inni yookaan daa'ima barbaacha fi miti kan dhaqee waanuma yeroo sanitti isa barbaachisu argachuuf dhaquu danda'a. Garuu immoo akka carraa ta'ee daa'imni jidduu isaanii uumamu sun humaa tokko waan badii hin qabneedha jechuudha. Kennaa waaqayyoo waan ta'eef namni garuu akkuma barbaadetti jiraachuuf jecha kara biroo deema. San keessa immoo waaqayyoon ilmoodhaan eebbisa jechuudha. Kun immoo eebba ta'us immoo maalirra jira? Maal hojjechaa jirti haati manaatii? Maal hojjechaa jira abbaa warraa kiyya? Wal qorannoo dhabuurra, wal gaafachuu dhabuurra, wal hubachuu dhabuurra jechuudha. Wanti kun kan raawwatamu hundi keessanuu abbaa manaa keessan amantanii inni waan akkaan siin raawwatu jettanii cal jettaniituma gaafa teessan tariitii immoo gaafa biyya namaa keessa jirru wal dhabbii baay'ee jira jechuudha. Akka kiyyatti wal dhabbii baay'ee jira. Maallaqni yoo badeen jaalattanii irratti ergitanii tasammuu wanti wayii yoo raawwatame hin jaalatta waan ta'eef maallaqa kana isatti erguurra harkatti qabachuu naa wayii. Kanaafuu harkatti qabadhee yookaan galuu naa wayii yookaan immoo abbaa kiyyaa irratti ergee waa wayii naaf hojjetu akkas jettanii yaaduu dandeessu. Gaafa maallaqni abbaa manaa keessan irraa bade isa harka gaheetoo isarratti bade jechuudha. Gaafa san immoo abbaan manaa maal godha seetanii erga maallaqa narraa dhaabdee nagatteerti. Kanaafuu ani maal gochuun taa'ee yeroo koo gubaa ishee yeroo isheetti fayyadamaa jirti hojjechaa jirti jedhaa jechuudha. Kanarratti immoo maallaqas gaafa erguu dhiistan isin immoo bilbiltanii waan inni irra jiru san maal akka hojjechaa jiru rakkina akkamii keessa akka jiru maaltu akka rakkisaa jiru kanneen gaafachuutu nu barbaachisa isiniin jedha. Tarii aartanii illee bilbila cufachuu dandeessu.
hin beekamu jechuudha. Aartanii gaafa bilbila cufattanitti inni immoo nagatteerti haga ammaatteessi silaa onlaayiniin baraaf tole ishiin isoo tana qaata heerumte wanta akkasiisan yaada jechuudha. Sammuunsaa gara hin taane deema akka akkas akka hin taane keessattuu warri ilmoo qabdan warri ilmoo hin qabnellee isaan fakkeenyaaf walirraa turanii walaasofsiisuu danda'u yookaan immoo yeroo wal aarsasanitti dafanii too walii bilbiluu dhabuu danda'u. Warroonni immoo ilmoo ishii abbaa manaa ishii bira godhattee deemte immoo maqaa ilmoo kanaatiifuu obsuu waan hin dandeenyeef bilbiluuf hin qaba. Bilbilee waan daa'imni kiyya irra jiru gaafachuun qaba. Akkamitti akka jiru gaafachuun qaba. Inni akka fe'aa ta'u waada isaati jedhameet bilbilama jechuudha. Warri daa'ima qabu warri daa'ima hin qabne immoo keessattuu warra gaa'ela raawwatanii osoo ilmoo tokko hin godhatin kan biyyaa ba'an jechuudha. Wantoonni akkanaa baay'inaan kan mudatu osoo ilmoo hin qabaatiin osoo ilmoo walirraa hin qabaatinidha jechuudha. Warroonni akkanaa huni innis waan laalu hin qabu. Akkuma barbaadee bahee gala waan ta'eef waan laalu waan of biratti argu tokko hin qabu waan ta'eef wanta hundatu itti fakkaata jechuudha. Garuu osoo daa'ima of biraa kan qabu yoo ta'e daa'ima san laala waan biraa hin yaada jedhee hin yaadu jechuudha. Kana fakkaata garuu isin yaada keessaniif galatoomaa ulfaadhee isiniin jedha. Egaa dogoggora tokko raawwatameefis yeroo tokko raawwatameefis bultii ofii diiguun gaarii miti. Ishiin haa deemtu ishiin immooyyuu haati biyya ormaa mana ishii gattee deemte sun immooyyuu mana ishiitti deebitu warra jettan ulfaadhee. Garuu garaan namaa akkas hin jedhu jechuudha. Ani maaliifin biyyaa bahee inni immoo maaliifi osoon inni jiru ani hojiidhaaf kaayyoodhaaf biyyaa bahee waan kana inni immoo raawwata kan jettu inaarti jechuudha. Namni aaruun dhiisu. Kanaafuu warri sassan keessa jirtanii hammam tokko mee keessan lapheen keessan abbaa manaa keessanitti isin fayyee wajjin jiraattu. Fakkeenyaaf osoo inni haadha manaa osoo qabu osoo biyya Arabaatii isin si qabu asitti immoo biyya keessatti fuudhee daa'ima argatee gaafa ati galtu sanii abbumti manaa kee kun abbaa manaa sitti fakkaatee akkaataa akkamitti wajjin jiraachuun danda'ama. Bultii kiyya hin diigu jettee yaaduma yookaan qabeenya keetii san teechamuu yaaduma kara biraan dhaquu san teechamuu yaaduma gaafan bultii koo diigee qabeenyi kiyya hin bada waan jedhu tokko yaadameeti moo akkamitti garaan namaaf taa'a. Kana qofa jechuudha. Warroonni waan akkasiisan keessa jirtan tariitii hubachuu dandeessu. Warroonni akkasiisu yaada naa kennaa isin jechuun jaaladha. Qalbiin nama caba jechuudha. Hamileen nama caba. Dhugaa dubbachuuf yoo ta'e hamilee ishii kana hoo maaliin deeffachuu dandeessi kan jedhudha jechuudha. Gaafiin kiyyaa horaa bulaa viidiyoo biraatiin immoo walitti deebina.